tokko guyyaa tokko teessee ilaalteetu dubartiin kun soorettiidha. Dubartiin soorettiin kun yookiin dubartiin baay'ee qabeenya qabdu kun guyyaa tokko karaa marra daddarbu Elsaa'i kana ilaalti. Yeroo deemu adeemsi isaa eegamaadha. Miilli isaa eegamaadha. Dubbiin arraba isaa keessaa ba'u eegamaadha. Gochanni godhu eegamaadha. Jechoota hin barbaachifne hin fayyadamu Elsaa'i. Karaarra yeroo adeemu miilli Waaqayyoo miilli isaa wajjin jira. Iji Waaqayyoo iji isaa wajjin jira. Harki isaa dibamaadha. Arrabi isaa dibamaadha. Ejjennaan isaa dibamaadha. Sochii isaa dibamaadha. Karaarra adeemu irratti humni Waaqayyoo simboon hafuura gooftaa wajjin jira waan ta'eef kabaja qaba. Namooti tokko tokko yeroo karaa gubbaa adeemanii lafa ejjetan hin beekan. Akkatti adeeman hin beekan. Waan dubbatan hin beekan. Of kuuluu safoonii keessa ba'anii jireenya isaanii kana baxabbatu. Of kuuluu fooniitiin bareeduu barbaadu. Biyya lafarratti namoota hedduun isaanii deemsa harkaa kan dubbii afaan isaanii keessaa ba'u jal'inaan kan guute argina baay'ee namoota. Elsaa'iin garuu makiinaan isin deemu barasan. Waan ittiin deemu an biraan qabu lafuma deema. Namichi kun simboon gooftaarra guutuudha. Ayyaanni gooftaa irratti jabaataa jechuudha. Yeroo ba'u qaatee ba'a. Waan gootti Waaqayyo wajjin mari'atee adeema. Kanaaf teessee malaaltee dubartiin kun abbaa manaa ishee wajjiniin mari'atte. Isheen akka inni mana isheetti buddeena nyaatuu fi isa hin giddisiifte ergasii inni yeroo karaa sana darbu hundumaa buddeena nyaachuuf ittiin gora ture. Yeroo jalqabaa maal ittiin jette Elsaa'iidhaan maaloo buddeena mana kooti nyaadhu jette. Kanumaaf gaafatte. Bilaakkeetti Elsaa buddeena biraa nyaadhu jette. Namooti tokko tokko buddeen namaa kennuurra dhiiga isaanii kan eetu dhangalaasanii kan jaallatan jiru baay'een biyya lafaarra. Buddeenni garuu waanii kan qabneedha. Yeroo tokko namicha tokkotu gaaf tokko lallaba. Attamsi godhe buddeenneedha. Namni kan nama jibbu biyya lafaarraa buddeen. Buddeeniif wal jibbaa. Buddeeniif wal ajjeesaa. Buddeeniif walitti hinaafaa. Buddeeniif mataa walitti dhiiteffataa. Buddeeniif jedhee waliin oodaa. Buddeeniif jedhee wal hinaafa. Dubartittiin kun garuu kottuu buddeena nyaadhu jette. Eliyaas beela'een jira buddeena alaadhaa jechaan deemu. Lallaba buddeenii lallabaa deemaan jiru. Eliyaas mootummaa Waaqayyoo hima. Isheen immoo akkeetti kottuu maaloo mana kootii nyaadhu. Buddeena na biraa nyaadhu. Nyaadhu na biraa. Mana kootii nyaadhu. Inni eessayyuu hin nyaadhu jedhe. Hin barbaadu jedhe. Namni Waaqayyoo akkaataatti nyaatu qabaa. Lafa nyaatu qabaa. Yeroo nyaatus qabu indi hoowwennaanuma nyaanne Elsaa'i nyaadhu kottuuma innaan hin nyaanne Elsaa'i indi akka bara keenyaarraa amma bara keenyaarraa buddeen nyaadhu miti kotteetu namni nuun jedhee iyyuu hin finna. Aduwwaa miti waama arganne yookiin waan argate namni bakka karaa danda'ametti waanuma hin taane tokko hojjechuudhaaf yaala. Elsaa'iin garuu hin dide dubartii kanatti mana sooressa nyaatti goruu dide. Nuyi garuu soorummaa sana utuu mitiitiin namumti wantinaa tokko yoo akka nuun jedhee fiigneen. Mana warra sooressaa kanatti baay'ee fiiga keessumaa tajaajiltoonni bara keenyaarraa hindi deelsa. Garuu gara xumuraatti giddisiiftee gaafatti godhe dubartittiin yeroo nachiin darbu waamtee nyaata nyaachifti yookiin itti godhee buddeen nyaatee darba turedha. Gara xumuraatti garuu akkeetteen buddeen erga kenniteefi booddee akkeette. Yaa abbaa manaa koetti abbaa manaa isheetiin mari'atteedha. Maaloo namichi kun asiin deema. Namichi kun asiin darba. Namichi kun yerootti asiin deema. Mana keenya immoo nyaata nyaachaa jira. Kottu mana keenya mana keessa irra mana keenyaatti irra manaatti mana xinnoo ishee ijaarraa fi jetteen. Haaleluyyaa. Irra manaatti waan xinnoo tokko ijaarraa fi waan mana tokko keenyaa fi jetteetu akkeetteen. Namichi yeroo hundumaa karaa gadi darbu kana nama qulqullaa nama Waaqayyoo akka ta'e ani beeketti. Namichi kun nama qulqullaadheetti. Namichi kun nama Waaqayyoo akka inni ta'e ani beekaatti. Namichi kuni nama qulqulluudha. Dubbiin isaa qulqulluudha. Hojii isaa qulqulluudha. Namichi kun nama Waaqayyooti. Kanaaf ani beeka. Kanaaf bantii manaa irratti kutaa xinnoo isheen ijaarraa jetteetu isa keessatti siree tokko gabatee lama barcuma sadii ibsaa keenyaaf jette. Arfan kana keessa keenyaaf jette. Mana ijaarraa fi namichi qulqulluudha. Nama Waaqayyooti. Kana beeknetti walii galan ergasii booddee mana kutaa mana keenya isa irra gaaftiin ijaarraa beetti mana sana keessatti immoo yeroo ijaarru sireen keenya achi keessatti irra boqota
gabateen keenya irratti nyaata. Gabateen keenya beet gabaticha maal godha achi keessa irratti nyaata. Borcuman keenya beet irra ta'a. Ibsaan keenya beet in ibsata. Wanta kana keessa keenya beet siree kaanii fi yeroo lixu irra boqota. Gabateechi kaa'u irratti nyaata. Borcuman kaa'u irra ta'a. Ibsaan moo keessa kaa'u yeroo achitti galu in ibsata. Kiraateeriyaa mana guddaa kanaaf barbaachisu. Wanti kun waan baay'ee jabaataadha mana keetti. Namni mana keessa yeroo jiraatu siree qabaachuu qaba. Dirqama irra ta'a. Irra rafa. Borcuma qabaa waan xinnoo dombiyaa yoo ta'u irra ta'a. Yoo xiqqate mana isaa keessa halkan kan ibsatu xomborallee ta'a. Yoo shaamaa dhabe yoo ibsaa dhabe malee ibsaa galgala manaa qaba. Ibsaan jira. Kana duwwaa mini. Wanta irratti nyaatan akka fedhe haa ta'u namni wanta irratti waa nyaatu qaba. Akkuma gatti keenyaa bitte Elsaa'iidhaaf erga gocha kana gootee booddee guyyaa tokko mana isheetti godheetu siree sarra ciisuutu boqotu hafuurri qulqulluun itti dhufee taasise. Giyaaziin akka hedheetti dubbate. Dubartii kana wanti gaariin ta'e raayi waan hundumaatti guutuudha dubartiin kun hedhee Giyaaziin hiriyaa yookiin immoo isa duukaa deemu Naa'osaa kana wajjin haaseedha. Dhaqiitii hedhe Elsaa'i. Dubartittii kana dhaqiitii hedhe ennaan maal akkasiif godhu barbaadda jedhii gaafadhu hedhe. Maal akka Waaqayyoon sii kadhu barbaadda? Yoom maal sii kadhesi maaltu sitti hir'uudha? Maal mana keetiin qabdu jedhiiti dhaqii gaafadhu hedhee Giyaaziin gaafatti ergu akka jette dubartittiin ani mana koo keessaa waan hundumaa qaba. Soorettiidha biyya abbaa koo keessan jira. Abbaa manaa qaba jireenya guutuun qaba waan natti bade hin jiru. Ani kanaaf lammii koo maatii koo qabeenya guddaa wajjin hin jira waan ta'eef natti hir'uun hin jiru jedhiiti itti meetteetu kutaa mana Saa'olii kan keetti dhaamsatti deebistu. Ishee lammaffaa Elsaa'iin akka jedheen Giyaaziin itti dubbate isheen lakkaa dubartiin kun mucaa ilmaa hin qabdum jedhee gaafa dubbatu aqiitii jedhe Elsaa'i. Aqiitii bara giryoowwan deebi'ee yeroo dhufu mucaa ilmaa kaasuutti baattee na edda jedhii itti meedhen. Yeroo sana gaafa naqee Giyaaziin itti himu ati mucaa ilmaa hin qabdu siin jedhe gooftaan koo mucaa ilmaa kana hin qabdu ati dhabduudha dubartii gada misigee cufamee jiruudha. Ati waan qabdu hin qabdu amma ammaatti iyyuu duwwaadhaati. Garuu bara giryoowwan dhufa mucaa ilmaa kaasuutti baattee na edda siin jedheera gooftaan koo Elsaa'iin jedheetu itti hima. Ila argitu waan gaarii nuyi goonuun gaariin nuu ta'a. Yoo gaariin goonu ta'e gaariin argannu gaarii barbaanna malee etuu gaarii raawwatiin gaarii argachuun hin danda'amu. Macaafa qulqulluu kana keessatti dubartiin kun Elsaa'iidhaaf gaarii goote. Jalqaba buddeena nyaachifte itti aansitee mana ijaartee fi mana keetti kiraateeriyaa jiru guuttee fi Waaqayyo immoo ergasii gaarummaa ishee kana ilaalee karaa Elsaa'iidhaa isa bara baraan maqaa akka ishee waamsisu isheen of biraa hin qabne dhala akka isheedhaaf kenne argina. Maal barbaadda argachuudhaaf ammaati obboleettii waan gaarii hojjettu obboleessa waan gaarii hojjettu. Yoo gaarii goote gaariitu si argata. Yoo gaarii goote gaariitu mana kee dhufa. Yoo gaarii goote gaariitu qe'ee kee dhufa. Yoo gaarii goote gaariitu si argata. Amma gaarii hin hojjennetti amma gaariin dubbannetti amma gaarummaadhaanii hin dhaabbannetti gaarummaa argachuudhaaf yookiin waan gaariin nuufa ta'u inni barbaadu hin danda'amu jechuudha. Egaani yeroo baay'ee biyya lafaa kana keessa amma nuyi Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanatti gaafa deebi'ee dhufu ilmi namaa Waaqni inni guddaan gaafa deebi'ee dhufu biyya lafaa kanarraa waldaa kiristiyaanaatiin mee waldaa kiristiyaanaatiin mana ijaarte naa tarakkabeedhaa Yesuus yeroo deebi'ee dhufu mee maal gootee mintaarboo bitte kiiboordii bitte miksarii askeetti bitte naa dhiyeesseedhaa Yesuus tajaajiltootaan faarfannaa faarfattan kana dhiyeessaadhaa Yesuus kirrii kiliippii keessan viidiyoo keessan kennaayyeedhaa Yesuus nuummee mana kee nuu kenneedhaa Yesuus ani dinqasitti kanan kenne akkati marmartee owwaaltee keessuun miti nagadii buusedheen sitti kenne inni immoo maan lubbuu dhalootaa deebisi. Hojjedhu gaarii godhi rakkataa bukkee dhaabbadhu haadha hiyyeessaa gargaari kan nama of harkaan qabne gargaar yoo uffata lama qabda ta'e tokko namaa kenni waan ofii nyaattee bultu namni nyaate akka bulu bira dhaabadhu jedha Yesuus. Bara keenyaarraa sooressonni hamma bantii waaqaa ga'uutti asii ol deemu. Wal gargaaruun hin jiru. Hiyyeessa bira dhaabachuun hin jiru. Dadhabaa jabeessuun hin jiru. Nama gargaaruun hin jiru. Hamma danda'amnetti jechoota rabaatii wal miidhuu.
etuwaa waliin godhin maqaa wal balleessuu, wal xureessuu, wal cabsuu, hiddoodhaa wal kaasuudhaaf sochoona jechuudha. Akkas bara keenyarra. Garuu kan Waaqayyo barbaadu isaa macaafa keetti wangeela Maatewos boqonnaa 24 keessatti warra qulqulluu yookiin warra gaarummaa hojjetanii fuula kootii qaban gara mirga koo kaa'aa. Warra akka hoolotaa, warra immoo jal'aa hojjetan gara bita kootti dabarsaa. Warra akka re'ootaadha Yesuus. Ishiin warra jal'oota nana. Hidhamnaan nama gaafachuu hin dhufne. Dhukkubsannaan na dubbisuu hin dhufne. Daarraan daara nan baafne. Beelofnaan na nyaachifne. Dheebonnaan na no baafne. Kanaaf isinii amoota nana fuula kootii deemaa jedhe Yesuus jedha. Lakkii daaruu keen argine. Beela'uu keen argine. Qullaa ta'uu keen argine. Hidhamuu keen argine naan nama si bukkeeru yoo goote. Isaan sun immoo nuunoomee dhaneennan maali yoomsii goone. Siif yoom goone. Hidhamuu kee argine yoomsii goone dhaneennan nama sin bukkee jiruuf gootanii. Nama sin bukkee jiruuf raawwattanii, hin gargaartanii, hin eegdanii, hin tumsitanii, ayizoo ettanii, wal jajjabeessitanii, gaarummaa gootanii, gaarii gootan kanaan gaarummaan isiniif deebi'adha Yesuus. Obboloota koo biyya lafaa kana keessatti yeroo baay'ee eebbifamuu barbaadna hundumti keenya. Karaa eebbaarra garuu hin jirru. Guddachuu barbaadna karaa guddinaarraa garuu fagoo jirra. Kanaafi dubartittiin kun gaarii goote Waaqayyo gaarii isheedhaaf godhe. Gaarii hojjettee Waaqayyo gaarii isheedhaaf hojjette. Yeroo isheen gaarii kana hojjette Waaqayyo immoo isheedhaaf deebise. Deebii laateef ishee gargaare. Ishee geggeesse. Wajjiniin ta'e ilma argatte hin gammadde jechuudhaaf yeroo gara bara. Haara galfachiise Waaqayyo. Jireenya eebbifamaa keessa ishee kaa'e Waaqayyo. Akka isheen boqottu godhe Waaqayyo. Akka isheen hiikamtu godhe Waaqayyo. Akka isheen abdiitti deebitu godhe Waaqayyo. Mucaa ilmaa argattee bara ishee guutummaa gammachuun akka jiraattu godhe Waaqayyo. Kanaafi waan gaarii hojjennee fuula Waaqayyoo kaawwachuun, waan gaarii hojjennee fuula Waaqayyoo jiraachuun gaarii. Waan gaarii hojjennee fuula Waaqayyoo taa'uun gaarii. Macaafa Saamu'eel isa duraa isa lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 kaasees kutaa macaafa qulqulluu kana dubbiseetinni sagantaa koo xumura. Meefibooshet ilmi Yoonaattaan Saa'ol gara Daawit dhufee ulfinee isaatiif amma lafa ga'uttiin qoomma'eef Daawit Meefibooshet jedhee innis ani garbichi kee kunoo asan jiraa jedheen. Daawit immoo hin sodaatin ani abbaa kee Yoonaattaaniif jedhee gaarummaa sitti nan agarsiisa. Lafa Saa'ol akaakayyuu keetii hundumaa siif nan deebisa. Yeroo hundumaas maaddii koo irraa hin nyaatta jedheen. Meefibooshet ani eenyu iyyuutii gara ana garbicha keessa akka saree du'aa ilaaltaa jedhe. Inni qoomma'eef mootichi yommuu Ziibaa hojjetaa Saa'ol waamee ani waanuma kan Saa'olii fi maatii isaati ta'e hundumaa Meefibooshet akaakayyuu gooftaa keessaa oliif kenneera. Inni wanta ittiin jiraatu akka argatutti ati ilmaan kee hojjettoonni kees midhaan isaaf qotaa wanta lafti isaa baasus isaaf galchaa. Inni garuu ofii isaatii yeroo hundumaa maaddii koo irraa hin nyaataa jedhe. Ziibaan ilmaa 15 fi hojjettoota 20 qaba turedha. Boqonnaa tokkorraa kaaftanii dubbisuu danda'u. Boqonnaa 9 lakkoofsa tokkorraa kaaftanii. Boolaa kilee keessaa nama baastaa, wal fuutee karaa gubbaa nama daawdaa. Kan kee maalumaa Yesuus jaalalli kee, daachaa dachanaa ta'uu galanni kee. Kan kee na dhibaam Yesuus jaalalli kee, daachaa dachanaa ta'uu galanni kee. Boolaa kilee keessaa nama baastaa, wal fuutee karaa gubbaa nama daawdaa. Kan kee maalumaa Yesuus jaalalli kee, daachaa dachanaa ta'uu ulfinni kee. Daachaa dachanaa ta'uu galanni kee. Daachaa dachanaa ta'uu galanni kee. Hallelujah Yesuus. Toleetu na wareedemi ennaan abdiitti kutee waree gambachuun gabu'ani galaanni keenya guutee. Toleetu na wareedemi ennaan abdiitti kutee waree gambachuun gabu'ani galaanni keenya guutee. Hiitadhee waan gabuummaan nabee gooftaa koo hiitadhee si harka koo qabee Yesuus koo hiitadhee si harka koo qabee. Hiitadhee waan gochamuun nabee
gooftaa koo hiitatee situ harka koo qabee siif galataa malee waan an jedhu nabee toleetu na bareedee meeyyee innaan abdiitti kutee wareegan baasuun qabu aanoo galaanni keenya guutee toleetu na bareedee meeyyee innaan abdiitti kutee wareegan baasuun qabu manaanoo galaanni keenya guutee haleluuyaa. Yesus guddaadha. Tuma fufnee waaqayyoon faarfannaa. Ati dhuunfaa kootii bineensi. Haleluuyaa. Ati dhuunfaa kootii bineensi si nyaatu. Yaabdee maaliif deemtaa markaba buututu. Ati dhuunfaa kootii bineensi si nyaatu. Yaabdee maaliif deemtaa markaba buututu. Ergati naan jettee jijjiirte kaayyoo koo. Humnaaf beekumsa koo sila dabara ergati naan jettee jijjiirte kaayyoo koo humnaaf beekumsa koo sila dabara koo sababii jireenya naaf taate simbaheefni koo mul'ate sababii jireenya naaf taate simbaheefni koo mul'ate sababii jireenya naaf taate simbaheefni koo mul'ate garaa gurraa fudbisaa ani gooftaa koo sine bisa garaa gurraa fudhii sine bisa sababii jireenya naaf simbaheefni koo mul'ate sababii jireenya naaf taate simbaheefni koo mul'ate ati dhuunfaa koo bineensi ati dhuunfaa kootii bineensi si nyaatu yaabdee maaliif deemtaa markaba buututu ergati naan jettee jijjiirte kaayyoo koo humnaaf beekumsa koo sila dabara koo sababii jireenya naaf taate simbaheefni koo mul'ate sababii jireenya naaf taate simbaheefni koo mul'ate jedhame sababii jireenya naaf taate simbaheefni koo mul'ate ati maaliif dhuftaa si nyaatu ati dhuunfaa kootii bineensi si nyaatu yaabdee maaliif duutaa markaba buututu ati dhuunfaa kootii bineensi si nyaatu yaabdee maaliif deemtaa markaba buututu ergati naan jettee jijjiirte kaayyoo koo humnaaf beekumsa koo sila dabara koo sababii jireenya naaf taate simbaheefni koo mul'ate sababii jireenya naaf taate simbaheefni koo mul'ate garaa gurraa fudhii sine bisa ani gooftaa koo sine bisa garaa gurraa fudhii sine bisa ani Yesus koo sine bisa haleluuyaa 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 Yesus yandoo rakkinaa roobee gaafa mucucaadhee halkan dukkanni saasamaa gaafa obsa dhabee guyyoota rakkoo guyyoota gaddaan bari'anii of na barsiisanii kan hundumaa danda'u maddee keessa darbeeranii yandoo rakkinaa roobee gaafa mucucaadhee yandoon rakkinaa roobee gaafa mucucaadhee halkan dukkanni saasamaa gaafa obsa dhabee guyyoota gaddaan bari'anii of na barsiisanii kan hundumaa danda'u maddee keessa darbeeranii baay'ee waan natti dadhabdeefi nagatuun sitti hin tolle darbatameera afaan du'aa keessas baay'ee waan natti dadhabdeefi nagatuun sitti hin tolle darbatamus darbooleera afaan du'aa keessas
abdii gama kootiin qabu yaadadheeni keessi koo gammachuun guutamaa harkaan harka qabadduun qabu ani boruyyuu sinaaf abdatamaa haleluuyaa harkaan harka qabadduun qabu boruyyuu sinaaf abdatamaa abdatamaa koo abdatamaa koo abdatamaa koo Yesuus abdatamaa koo Yesuus atus kibayen duatti na laatu sangalettis na darbatu onni kolfata taani alonni koo gaafa na jeeqan bu'aa baay'ee karaan isaa dheeratu dhiyootti abdaddee gaafa achi fagaatu haleluuyaa abdaddee gaafa jaatu haleluuyaa dhiyootti abdaddee gaafa achi fagaatu gaadi jedheen baaddee unsaa gairraa kunuu baay'ee si dhuukoo yoomna gattee beektaree gattee beektiseeko gattee beekte haala koo ilaaltee faarana yoomna gattee beektaree jaalalaan malee jibbaan natti hin dhufne yoomna gattee beektaree abdii koo kutattee gaafa naaf abaaru yoomna gattee beektaree otoon fira qabne gaafan jooru yoomna gattee beektaree utuun firan qabne fira gaafa nabu utuu firan qabne gaafa yaadan jiru yoomna gattee beektare siinan olee miidhama lab darbannaa diina koo miidhama lab duuyaa waaqayyootiin olleerra galanni isa darbetoon odeessu duuba koo laale inni naa dura mudachaan sanarra jaale isa darbetoon odeessu duuba koo laale inni naa dura mudachaan sanarra jaale madaa garaa kootu sitti gammadaa kan kee kun kan namarraan addaa garaa kootu sitti gammadaa garaa kootu sitti gammadaa kan kee kun kan namarraan addaa isa waa'ee isaatti deesinaati jirteen si arge isa waa'ee isaatti deese abdii kutadhe si malee waa tokko gochuu anuu bareeda si malee waa tokko akkan taane anuu badde wajjin jireenya natti toleera si malee waa tokko akkan taane anuu baddeera wajjin jireenyi baay'ee natti toleera garaa kootu sitti gammada garaa kootu sitti gammada kun kan namarraan addaa garaa kootu sitti gammada garaa kootu sitti gammada kan namarraan addaa jirteen si arge si guduunfadhe si malee waa tokko gochuu anuu bareeda si malee waa tokko akkan taane anuu baddeera si wajjin jireenyi natti toleera si malee waa tokko akkan taane anuu baddeera si wajjin jireenyi baay'ee natti toleera garaa kootu sitti gammada garaa kootu sitti gammada kan kee kun kan namarraan addaa garaa kootu sitti gammada garaa kootu sitti gammada kun kan namarraan addaa haleluuyaa nan buusu sichi danda'ee waa baay'ee na dabarsee sin dhufee haase harkisaa si nan baasu sichi danda'ee sina waa baay'ee dabarsee dhufee as ga'ee lafa diina kaasteen beekaa iddoo dhuunfa koo duwwarraatti kaasteen si hojjette sida seenaa koo garaa kootu sitti gammada garaa kootu sitti gammada kan kee kun kan namarraan addaa garaa kootu sitti gammada garaa kootu sitti gammada kan kee kun kan namarraan addaa. Boqonnaa tokkorraa kaaftanii dubbisuu dandeessu. Boqonnaa 9 lakkoofsa tokkorraa kaaftanii dubbisuu dandeessu. Yoonaataaniif jedhee naman gaarummaatti agarsiisu. Kutaadhuma kana innaa dubbistanii akkeere Daawit akkeere ani garbicha kee kunoo san jira jedhee innaanidha. Meefibooshet ilma Yoonaataan Saa'ol
gara Daawit dhufee ulfina isaatiif amma lafa ga'utti hin qoommayeef jedhe Daawit Mefibooshet jedhee inni si waamedha. Daawit immoo hin sodaatin jedheetu eeggatti dubbatee booddee Mefiboshetiin akka inni ol galche ilaalle. Daawit moo'ichi yommuu Loodibaaritti nama erge ani sababii Yoonaataaniif jedhee sanyii isaa keessaa gaarummaa nama itti agarsiisudha. Eenyutti gaarummaan agarsiisaa? Sanyii Daawit keessaa, sanyii Saa'ol keessaa namni gaarummaatti agarsiisu jira jedhee gaafate. Maaliifi bara jiraate keessatti Yoonaataan gaarummaa hojjeteera. Ilaala lakkoofsa torbaffaan akkedha. Daawit immoo hin sodaatin ani abbaa kee Yoonaataaniif jedhee gaarummaa sitti nan agarsiisa. Abbaa isaa Yoonaataantu Daawititti gaarummaa agarsiisaa ture. Mana keenya keessaa gaarummaa eenyutti agarsiisaa irraanu? Waldaa kana keessaa gaarummaa namoota agarsiisaa hartan qabdu? Hojjettoonni gaarummaa namatti agarsiisaa hartan walitti agarsiisaa hartu? Namatti gaarummaa agarsiistan qabdu? Kaleessa galgala toora sa'aatii 9 keessa namoota wajjin teenyaa sumna haasa wayi nama 2-3 taane akkeen wanti qopheessu namni wanta godhu hundumaa gaarii godha yoo ta'e gaariin lafuma irratti isaa argata. Isa waaqarraa ganaa bira ga'uun ganaadha. Yoo jal'aa hojjetes jal'aa isuma argata inni. Namicha tokkotu jedhe isa tokkotu yeroo tokko biyya keenya keessaa ofii isaatii daldalee jiraata naggaadeedha jedhe. Makiinaa bitatee isan hojjetu sana namni hojjetu hin jiru daldalee jiraata tureedha. Garuu yeroo tokko yeroo waggaa 2-3 booddee namni gara biraan makiinaa akka isaatii bitateeti magaalaa keessatti daldalee jalqabeedha. Akkuma jalqabeennaani namichi inni jalqaba hojiirra jiru suni isa lammaffaa kana irreebsisa, hin achisiisa, hin saamsisa, hojiin hojjettaa jedhee nagaa dhowwata. Yeroo hundumaa boqonnaa dhowwatee ergedhe booddee yeroo booddee namatti bitee biyya sana keessa ariisise. Yerga ariisise booddee waggaa 2 ofii isaatichi keessaa ergedhe immoo lolli kun erga ka'e 2011 isuma yeroo dhiyoos keessa immoo jarri ka'aniitu yookiin immoo warri haala siyaasaa ammaatiin immoo nama tokkotu biyya sana ariin warri hojii siyaasaa hojjetan jalqaba isaa ari'an biyya keessaa. Ilaa inni waggaa 2 dura nama akka isaan aggadu ari'e isa dudduubaan immoo kan isaa ari'atu isaaf ka'e. Biyya lafaa kana keessatti waanuma hojjete facaase nyaata iyyuu namni. Yoo gaarii hojjette ganama gaarii hojjennaan galgala gaarii nyaatta guyyaadhamumayyuu. Torbanitti gaarii hojjettetti gaarii argatta biyyuma lafaarratti. Yoo gaarii barbaadde gaarii si barbaada. Qeekee dhufa gaariin si iyyaafate. Arraba kee irraa kan ba'u yaada garaa kee keenya keessaa kan ba'u garuu waan waaqayyotti hin tolleedha yoo ta'e waaqayyo biraa waa gaarii eeggachuu hin danda'amu. Jaalatamuuf kabajamoo obboloo tokko waan gaarii godha. Hiriyaa keessaniif yaada. Nama akka keessaniif yaada. Itti naafuu miti waan gaarii argachuu isaatiif hinaafa. Waan gaarii kennuufiif hinaafa. Waan xinnoo tokkoof jettanii bara baraa yookiin immoo wal balleessuuf maqaa wal balleessuuf miti. Akka dubartittii shuuneem kana waan gaarii hojjechuudhaaf dhama'a. Yeroo gaarii hojjettan gaariin bara keessan keessa. Waaqarratti gaarii jira lafarrattis gaarii jira. Gaarummaa nuyi lafarratti hojjenne waaqayyo foon keenyaaf gaarummaa laata. Gaarummaa gaarii hojjenneef immoo hafuurri waaqayyoo bara dhumaatti yookiin gara dhumaatti mootummaa isaa keessatti iddoo gaarii nuuf kenna jechuudha. Waan gaarii hojjennee gammannee jiraachuu gaarii. Sammuu keenya miidhuu irra waan gaarii hojjennee fuula waaqayyootti hafuun gaariidha. Egaani macaafa qulqulluu kana keessaa warri waan gaarii hojjetanii gaarummaadhaan dhaaman baay'een isaanii jiru. Daawiti kunoo Mefiboshetiin lafaa kaase. Gaarii godheef sababii Yoonaataantu gaarii godheef Daawitiif bara abbaan isaa Saa'ol ari'atu. Bara abbaan Yoonaataan Saa'ol bara Daawitiin ari'atu. Yoonaataan ilmi Saa'ol immoo Daawitiin oolche, du'a oolche, rakkina oolche, badiisa oolcheetu obbiratti hambiseetu du'a irraa baraara. Kanaaf isa bara sana du'ee isa bara sana du'uufeef jedhee bara kana sanyii Saa'ol keessa waggaa dheeraa booddee namni hafee jira du'a irraa lola keessa namni hafee jira jedheetu nama caccabaasa akka saree qe'ee namaa kiyaa barandaa namarra kosii kee taa'e saroota gidduu taa'e nyaatu lafaa kaasee maaddiirraa nyaachise Daawit. Wanti Mefibooshet akka inni maaddiirraa nyaatu godhe isaa abbaan isaa gaaficha hojjetedha. Ofii kee duwwaa miti dhalli kee gaarii akka argatan maatii kee keessaaf gaariin akka ta'u barbaaddoo ta'e namaaf gaarii yaada. Bineensuu gaarii walii yaada. Gaarii waliif godha. Waaqayyo akka nuyi gaarii yaadnu akka nuyi gaarii dubbannu akka nuyi gaarii barbaannu godhe waan ta'eef. Jaallatamuuf kabajamoo maatii waaqayyo fuula gooftaatti dubbii waaqayyo isa dhugaa kana keessa of keessatti eegganne yeroo jiraannu hundumaatti waan gaarii goone akka jiraannuufi ayyaanni waaqayyo anaaf isiniif baay'atu. Gaarii goone gaariin nu haa argatu. Sinaa eebbisu waaqayyo. Egaa sagalee kana keessa jiraadhaa. Waan keessi keessanii gaarii akka ta'e beekee etuu godhe dhiisu sana hin dhiisina. Godha. Eda halkan yookiin ganama bariitti dhufu keessa koo waan tokko neera.
birriin yookiin qabeenyaani kan waaqayyoo fakkeenyaaf keessuma waan tokko na keessa dhufu kurnoo kaffaluun baay'eedha kurnoo kaffaluuni isan galleefitti baay'eettadha yeroo nyaatan immoo birriin kurnoo baay'ee minya yookiin gatiin kennaa jaalalaa gatiin isin nama laattan gatiin isin nama tokkoof gootan gatiin isin fuula waaqayyoof kennitan kennaa jaalalaa ta'u kurnoo haa ta'u hiriyaa keessan gargaaruu haa ta'u nama dadhabe tokko lafaattiin kaasuu haa ta'u ittiin nama bira dhaabachuu haa ta'u baay'eedha yeroo kennitan yennaa kennitan jedha garuu waan nama ajaa'ibu yeroo deebi'ee dhufu immoo badhaasa guddaa kurnoo nama yeroo nyaatani yeroo dabarsanii kennanii nama dida garaan of hin dida yeroo kennan namatti hadhaa garuu eebbisaan modachaadha kanaafi wanti nuyi yeroo ilaachuuf kaanu gochuuf kaanu hadhaa sun eebba qaba dudduuba seexanatu addeessaa seexanatu akka eebbi keenya nun qaqqabne gochaa jira waan ta'eef wanni sobbe kun sirrii miti jedhudha waan gaarii taanaan hojjedhu waan gaarii taanaan godhe waan gaarii hin taane immoo hin godhin waan gaarii hin taane waan boorfataman hin qabne waan waaqayyo duratti akka ta'e eebba ta'u siin goone immoo hin godhin waan waaqayyo duratti ilaalcha keessa hin jirre immoo hin hojjetin waan waaqayyoof ta'u garuu hojjedhu waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu hamma dhumaatti argee gooftaa jabeessee isin wajjin haa ta'u gooftaan ayyaana isaan isin golgu sagalee dhageenye barre nuuf eebbisu yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u hamma dhumaatti cimsii nu dhaabi yeroo kana booddee jiru nu harkaa fuudhu obboleessa kanatti dubbatteetta ittiin nu yaadadhu hamaan dhukkubaaf dubbiin nu keessaa haa rukutamu sabni kun sammuunsaa qalbiin ijoollee keetii ayyaana si biraa ta'e kanaan eebbifamu harka kee saba kee duukaa haa dhaabatu kana waan gootu ol jedhii maqaa gooftaa Yesuusiin eebbifamaa yeroo gaariin isin